الحمد لله زهاق وقلني كنو وقاقيني فضل مكيتيني الصلاة والسلام على نبي زيني وعلي وصحابي وردفتو تزاني وعلى التابعين مؤمن توتون دما اتنو ملك حسي يا الله يا رحمن أما اللي عن قافة تندرو قافة دينك دا مليات يسن ما لي خالوبون سيبو جرتي جان نمني نبرا جراتو لي خالوبون نبهوف ديمتو دوف ديمتا 15 فنان جتو جرا نمني نبرا جرا عن قافة سنرتين المانا ما قوفي عن دوغا نايمي فيتامي والله أكاسي توقونا ما خنايف برا دبدي متانسي ربشم والله لازم عن قافة أكاسي توسبتالا مالي أما لبون تنتيسي بهو جرتي جانسان أماتي يفاتو سلكي خيط سجرا مالي نمتو كيش نبرا نجرو تريبر دوف ديمتا خنانجا والله لازم يون واني هندينو يعني توكلت على الله جاي ربي خان كترتر كانو ديم جرينيا خان كي خيستي ربي خان كترتر كتي جا ديمتي المنا ما سنبر باجس انا ما جرينيا هي خيستي وان مو في وان دفو في اللي والله لازم المنا ما نمبر باجس متى خياف بكيدا وان وان الرا مجرينيا خيافي الموت ياف اني بكيدا جيتي ياتا يا الموت يا اما لجيزي داف باتي تك غنا خان نايف ردي ساتني بيتا أما نمني أكا وان نافي إني كم زمان الدبانين كوبا قبدا فتواتي أما باتي تكا فاقا خانك أبو دردبيا كانتي أنا مو أجندا داف مالي قرقري بوسا أمبر الخي وأجندا أمتا خناو مو ولا اللي قرو بيخاف يعني جاتون جرينيا واني جرينيا خانكي أسقبتي حاسوف منجرو أني قافا كسنان جان سمالي فين أتشين ديمي وان تكا هنتهين maal erga nan hospitaala dhaqee namutu kaachina dhufe mi gaafasan atooni jirta mataan keeti erga nan kophaa kiyya waan makiinaa keessa duuna fakkaate oksum billaa gaafasan kophaa kiyya taaksii keessa taa'ee deeme alaa kulli haala ilma namaati irratti abdatanii jiraachuun hin barbaachisu mataa keetitti jireenya kan kee rabbiin wakiila siif ta'ee deem tasanii achi namni sa'aati gammachuu abdii muktaar rakkatee jira abdii muktaar matoo bamatoo ايه والله فتياتي دوغا خي باند abdi muktar rakkatee jira gaafa mangeen rakkatee isa jalaa deemtee ilmooj mashruufa kannuu fi didee yije bareeddu mashruufa kannuu didee fi kaisi yoomiyaa dalagattu ilmoo irraa qabuu dide san dhaggeeffadhu gaafa isin garan baqeeffadhatee mana hakimaa dhayxee deem geelatee amma dhala ilmoon qabu jira jeessan seenaa sana sitti bareeddu tiyya gaafa san maaliif hin dubbatin amaa sagaleen ta'inaaf ummata gandummaa gaafa san maaliif sagaleen ta'inaaf isiidhaaf ilmoo irraa gaafa inni dhala Ameerikaa irraa janajjanee fuudhuudhaaf lafa kaayyatee isi boonu san ilmoo isaarraa qabuu didi san maaliif sagaleen ta'inaaf ilmi namaa nama rakkoodha dirqamtee darbite ilmoo haa rakkatu haatti laalu hundi keessanuu nagaatti warri isin mufachiise yoo jiraatan dhiifama warri isin mufachiise warri isinitti balleesse yoo jiraatan hundi keessanuu dhiifama isinin jedha hunda keessaniyyuu hunda keessanuu dhiifama isin gaafadha waan biraa homaa wanti isin dhaamu balbala cabsaa jirtan balbala cabsaa jirtan banuu dandeettanii balbala garuu cabsaa jirtan balbala cabsuuf yoo ta'e wanti dhuftaniif waan biraa silaa faayidaan qabdan waa takka iyyuu wanti isin gootan hin jiru balbala ambaa garuu hin cufin
لا إله إلا الله. شفت اللي شفته؟ اللي شفته؟ اللي شفته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفوني هردوتوتا في كبجمتوتا جالتمتوتا channel فايا أورومو جالت جرقمتنا كم جرت بسنين جنة أكسوما أرى أجندة هارايا توكوت جيما جرى warri mana kanaaf haarawaa taatan like share subscribe godhuu hin dagatinaa. Warri ammoo kana dura maatii keenya turtan akkuma like share subscribe godhuudhaan commentii nu barreessuudhaan yaada keenya nurraa qoddatuudhaan nu jajjabeessaa turtan ammallee haaluma kanaan itti fufaa isiniin jenna. Ajandaan irra jiru maali yoo jettan dhugaa rabbii ummanni keenya piraankii dirree teessota namni ijoolleen daa'imni nu beeytu tana walirratti dalaguu jira jechuudha. Amma Abdii Muktaarii akkuma laalaa gartan kana pilis narratti hulaan tuminaa pilis hulaan narratti tuminaa reedii narratti hin jechaa jira. Kuni piraankii wal mari'atanii ati hularra dhaabbadhu hulaan narratti tumi ani akkanatti viidiyoo waraabaa akkana godha akkasii hayyee hulaa tana hanga inni asii viidiyoo haasawaa tumaa dhaqanii boodarra gizee inni kiloorooksii dhugee qofu hulaa san eenyu jalaa bane wayitii inni asii taa'u sam hulaan tun banamuu dee inni kiloorooksii dhugee kewjee lafa dhooyinan hulaa namni bane eenyu kaa meelaala inni katti kiloorooksii dhuge barga waan sobaata akka bar dubbii sobaata kanuma beeksifti ni beekta. Namni tokko hogga waa dhuge hatta marziu dawaa oo maanta gizee waa dhuge xiqqoo taa'etti dachiin marteenii lafti marteenii suutatti gaduma ciisee gaggaba. Garuu kanuma oolumaan godhatee kewjee sirraa wanni irraa koo kursirraa kufu kuni piraankii ajaa'ibaa kan namallee kofalchiisu boohartillee ni qaba diraamalleedha. Kanaafuu kuni waan fokkisaadha tanarra gabbaatee akkuma amma abdiin ni rakkatee daa'imaatu jalaa dhukkubee jettanii gartee dubbii falaga jijjiirtan kana mucaan kuni ni rakkate gargaara nan rakkadhe Oromoo koona gargaara yoo jee Oromoon akkuma irraa hananii gargaaranii jechuudha. Garuu kijibni akkanaa kun yoomiyyuu kijibni tabba nama hin baasu. Kijibni inni fokkota namarraa hin kijibni gaarii miti dhugaa dubbachuuf. Amma irra guddaa ajandaa reetidhaa kana jijjiirra jechuudha wal mari'atanii kana godhanii immoo Oromoon kijibi irra fahamnaan dhugaa godhuudha micaa jalaa dhukkubaa micaa takkas tahee uummata akka hin qabu gargaarsa barbaada. Hogga duraa gargaarsa barbaadun duratti yeroo duraa sana afaan nagaati mucaan kun nama rakkata akkanaati Oromoo gargaaraman jiinaa ol bahanii soba wallaahi soba guddaa mee ammas viidiyoo gargaarsatis ni dhaggeeffanna turtee fusin jedhu rakkoo rentii mana haa ta'uu haala rakkoo kana furuudhaaf namuu waan danda'u 50 ta'ee 20 ta'ee 100 ta'ee kaashaappisan keessa buusee akka hatattamatti isa kana dhaqqabuudha. Mucaa san mana yaalaa geessinee yaalachuudha. Tan ammoo kaleessa haasofnee ture akkuma guruppii keessatti haasofne nama dabalachaa irratti mari'anna sun keessan taati. Sunarra asirratti hin deemtu ta'arra ta'uu qabdu gargaarsa emerjensii mucaa isaa mana yaalaa geessu qofa. Tanama biraa araaraaf maarree sun agartee akkuma reefu Dr. Siriileen jedhe reedii faatu harkaa qaba duraanillee warri keessa ture isaanii sun keessan taati duraanillee paablik irratti araaraaf maarree inoo dhimmi isaanii ka'ee waan hin turiniif keessan xumuramti yoo kana agartee barbaachisaa ta'ullee taate sun isaan qabdi san keessan seennu ta dhimma agartee jaraa keessan seennu mucaa xiqqaa fi abdii sababa inni agartee kaleessa waan sayyaalii godheef rakkoo kana gargaaruudhaaf ammatti namu waan danda'uun biraa dhaabbannu kaashaappii Jamaal Godii keessaa buufnu jennee yaada kana irratti wal taane jechuu galatooma. Bakka takkatti aslii fi Zizoo carraan haa kennitan bakka gargaarsaa kanatti keessattuu Jamaal Godiitiif Zizoo laallatti dhageessanii mi?
فيزيزو قوي جماري كافي شات ديبي حركته مودر كن فريستايل جمالي قرابة قباتي يو تاتي في اللي جمال فري كسبول Yes, yeah. Kanafila want to go wait a little new. You have to be clear out. One could to kodala good after bachisala. Amma jalalo naib sejira because ani Kalesale, I was so busy with the family. One can a case in Naso in Negaru, Galgalu Eda Galgala Lagae, it's a Lagae Jalaloga for the Kana Pinte in Anje. Ammo achas gana makana abdi dubiseti malo na kana je dubisani so kanafi amma wanti nugolu kuni yani lama sadi to kesa jira kana gajirutti yada kana kesa yadu jalalon kasi kana fudanne dem namo what are we going to do yada daima kana daima duku kana amma assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mana kabani ana miti kuke sani galatoma ira ani magellen oboletitiya abdullen obolesakiya wallola isani quba hin qab takka yara wallolo hin agar jarrile kun abdullen kana takka jarsumma yarle ta embeku abdinatti mate embeku magennatti mate embeetu wana quban qabne mana kiyatti laqun hin barbaachisu ani kaleelsa abdi qaaman arge pooltiisa arge gaafadhe dura kuma qoosati amma akkana miirri dhugumanatti dhagamu jirana jedhe kolfeetuma gorsee biraa deeme ganama kana walitti deebine aboo maali waan akkasii goote ummatallee maaliif achiiftaa minaamin jedheeni suuraa wayii agarsiise natti dhagayameera dandeettanii obboleessa keessanii waan ittiin jiraatu ilma ofiitti aannaniin bitu kiraa manaa kafalatu daa'ima isaa ittiin yaalatu gargaara dadhabdanii dhiisaa jaarte haadha manaa wallolee fi isan bootu rakkoo isaa rakkoo jara lamaan jidduu jiru quban qabuu takka jireenya manne warri duraan illee sirriitti wajjin qaban rakkoo walii beekan reediifaa jaarsummaa ta'aa ture akkama jettee dhaga'utti samman guddoon keessa quba qabdu hafittu amma jesti mucaan namni yoo akka ta'u dhabe akkan taane ta'aa waan kanatu kana nagoodha jedhee agarsiise suuraa isee agarsiise ture kan inni agarsiise yoo dandeettan gargaara yoo dadhabde dhiisaa kanuma mana biraatti haa ta'aa waa'ee jara wal dhabdee jara araarsuu fi dhiisuu jira kanuma ana kanatti fakkaata andu mana kiyyatti bultii namaa jidduu ajandaa goree akka boru namni garee gamaa gamanaa qabatee wal nyaatu fedhu waan ta'eef kaaniyyuu dadhabe sorry jaalallu tiksii darga mallaqa waan gama kiyyaati sini galeem maal jetta waan kana no sirri asli okay wayi eega asli naa mul'ata lakkoofsan katabaa jiru hin mul'atu ajaa'iba ammallee deebi'a hin baha hayetu hin bayini namni biraa haa barreessu afaanutti okay mee jaamsi okay walii galee koomentii ni jira namni hundi barreessu waan ta'eef yaadni kiyya kun firii jamaal ziizoo hayu sena rebi wara asri jirta disini tae yaanni ta'ee jira malee asirratti haasa'uun barbaachisu akkasii atiin jaalala dhugaadha yaanni kan kee sirriidha hin barbaachisu doktor yaanni kan kee dhugaa iddoo annaa ta'ee jira maaliif yaada bareedaadha dhiifama naa godhaanuma koomentii bana ati kashaatti gaafii kaasee ani wantummaan gaafii kaasee fiyyuu asli gaafii masaniyyuu namni waan tokko itti seenu dura adeemsa wanti sun deemaa jiruun adda baafachuun barbaachisaadhaa fi gaafii san kaasee galatoomi qulqulleessiteertee siif jaalalollee qulqulleessitaniirta waan artattama harkaanuu qabdutti garasitti haa deemnu jechuu kaan akkuma jettan lafarratti haa ta'uu bareeda waliigallee jirra kiliira. Anamma akka mataa kiyyaatitti wallaahi guyya tokko mageen abdiin natti himattee beektu guyya tokko abdiin mageen natti himattee hin beeku waldhabbii jiraatu quban qabu. Akka mataa kiyyaatti wal dhabanii haa beeku malee keessa afaan jiraatu irraan dhageen waan hin beekne immoo laaquun hin ta'u magaleen obboleetti dhiyya abdileen obboleessa kiyya sini galee naaf anaayyuun ta'u gaarii miti furtii namaa keessa deeme waan jarri natti himatiin baxaabatuun gaarii miti.
والله أصلي كان أكسي دوغا جمال قدينين بواتي دي فمن أقوليتي أصلي يعني جاللو تين نمبر خيانين كباي وان ديشتين إرجع أني تكان أرجعني ما قلي أقل خطي قدران أرجع كمان رفيه هدونا من أبوليتي تيجي ناموسك أبدو شرفك أبدو أركيتين جران كتي كوتي 30 minutes ديكا سودو مدوري جتشورا ما خينيا نيا ريدين أشجرتا جولينا أشجرتان كاما جار لچو أكا غرغارم تو غودا mentally financially جاللو نمبر خياني كابدس يا أنيس كابا كريستينا غودا نمبر تكونين بچيز توكو بريسو جس جاللو أرجيني جرام بريس او أما قرته زيزو كنا وان سيتي دامدو أسو همبوني جتشورا دائمس إساس أبديس isinis reedin dhaqee qaamaan bira gattaa'ee walitti fidee bakka gargaaramuu qabutti jara lachuu gargaaramuu qaban yoo danda'e walitti deebisu dhimma kana asliinis asirratti hin barbaachisu dhuganaaf gala gargaarsis asiinis keessaan haa ta'u Jamaal Godiitiif Zizo please keessaan godha keessaan goona freestyle kana waa'ee isaatiif waa'ee isiitiif hunda keessaan goona qarqarsa direct gargaarsa taadeemu يا أنا أبو galatoo keessan waan kallattiidhaan gargaarsa deema أنا أبو بربادة سوميا باليو فريستايل أسجد أنا موجود هذا فريستايل وانا تجد يعني كواتنا جرا يا ريت إمبوا نمني درجانا ما بين نمان جتشونا ترى كمان لا دي سفرة دي جولة دي كوفرة namni koomenti waan warge dubbata ofirraa dhiisi an dhimma jara wallahi wabillahi ofirra qabee jira amma har'a osoo hin ta'in kaleessa yeroo wanti kun ta'amu isittis bilbilee isattis bilbilee isinis na dhageeffataa jirti maanguddummaa fi responsibility guutuu ofirra fudhee jira isa anaaf dhiisa dhimma biraa mootu itti fufa. Galatoomi reedii khayna thank you nin waa fayyaadee gama lachinu reedii ni jirra angama khiyaan ofirratti nin fudhadha gargaarsa xiqqaami hanqa bal'aatu jechoo khiyya innis isiinis gargaaramuu qabdi maali gargaaramuu qabdi waan itti jirtu rabbii beeka isiis innis daa'imnis kanuma jechuu barbaada asoo mbuune dura galatooma hedduu fayyaadaa dubbi akkuma asliin je keessaan fida reedii radhiisa reediin jara lachuu walitti haa'eetichu bakka wasaanyi cufa geemii bakka taphachuu qabu cufa taphatee bakka gargaarsaatti illee asoo hin buune dhiifama isinarra illee fudhadhe Jamaal Godii gargaarsi ka asirra illee ka keessaatti irra jira fayyaadaa garuu reediin isiillee isallee qaamaan gadhe bira gattaa'ee dhageeffatee nutti asaadiibu ana mataa kiyyarraan eegalee mataa kiyyarraan isiis gargaaruuf dirqamaan qaba abdii muktaaris gargaaruuf dirqama qaba dirqama gama khiyyaanii fudhadhaa fayyadaa jechuu barbaadeeti galatooma buleen keekaa freestyle before you go kuno lakkoofsa Jamaal Godii kana kaashaappii sarratti namuu waan danda'u buusa ni mul'ataami Enough takes to go to Jallo and number about me. Inshallah, we're gonna support them. Definitely, we're gonna support them. Changa, elegant. Thank you. Thank you. Amma ummata kenna kallattimaan namni waan dandeettan doolaara 15 nama kaappichiinoo takka qabaafi afaan nutti warri koomentii habareetu koomentii yeroo tokko nama adabaa kee mul'ataa hin jiru afaan nutti. Okay. Waan gootan Jamaal jee amma ispeeliree maqaa isaallee godhuu qaban akkam goona qabachuu danda'u akkasitti lakkoofsuma qofa himnaa lakkoofsi 651 2 745 koomentii jala barreeffame lakkoofsa inni meekana warri qabatta fingoona 651 barreessuu dandeettu lakkoofsa kiyya Oh, good job. La warri kasaan barreessan ni arga maagarte kiyyan didemmo. Ya 651 228 7745. Maqaan ammoo Jamaal A Godii. Akkuma maqaa isaa kana Jamaal maqaa isaa profile isaa kana Jamaal Godii kanuma waan garaagarummaan qabu kamas gubbaa jira. Kanuma bakka maqaa isaa kana that's it. Okay. Bakka sanarratti nu Pingo tare doctor. Oh, ya lara. Okay. Akkana warri komantii saniin taphadhaa ammasin. Jamaal. 651 228 7745.
namni rabbiin dandeessisee kan Noorzi Ameerikaa kana keessa jiraattan diqqoo jettaniin tuffatina daalara 5 illee maaliif hin taane rakkoon guddoon ammaan tan agartee jirtu mucaa turraa dhukkubaa mucaan kun yaala argachuu qaba. Nami ijoollee qabdan agamta akka ijoollee yoo harka nama dhukkubdee agartee akka namaa darartu even kan waan yaalattuu yoo qabaatte hagamta akka nama darartu nama qabutu beeka maaliyya nama harkaa waan qabne ka ilmoon irraa dhukkubdu san gubbaan yoo imaaji yoo iftaani yoo nu taate tilmaamuun nama dhibu jechuudha. Kanaafi waan rabbi nu laafisee achi keessa buufne inshallah bureessa keenya kana bira dhaabbanne qorqalbii isaalleef akka agartee tasgabbii argatu haa goonu ulfaadha. Abbaan rabbiin isin laafise zeellee Jamaal kana irratti waan dandeettan $50 dhibba waan dandeettan kaayaa fi rabbi rakkoo mana keessan hin galchini jara wal dhabe lamaan rabbi walitti araarsu tanu waan biraa hin barbaachisu ka barbaadan immoo karaa keessattiin abdii hin beeytanii karaa inboxitiin gargaaruu dandeettu dumbiin $100 masha Allah Abu Fayyad use Cash App or Zelle umri dheeradhu wallahi dumbi qofa qabdi Oromoon dumbi mee koomentii jala firii maarree amma waa'ee jaarsaaf jaartii walitti buusu walitti araarsatirra jiru waa'ee gargaarsatirra jiru guys kanaaf amma warri gargaaruu barbaadan dumbii kiyya rabbi si haa kennu $300 kun okay namni bira $100 qabu mee namni sadi $100 eenyunni Usmaan rabbi si haa kennu Usmaan qabadhu kuno qabadhu as jalatti zeellee qabadhu usmee kiyya lakkoofsa kiyya mul'atu dumbi rabbi si haa kennu maariyya eessa jirtanii okay ijoolleen biyya arabaa warri jettan isa karaa keessattiin dubbiftanii irraa fudhachuu dandeettu akkaawuntii isaanillee hin beeku warri Suud Arabiyaa Dubaay nama qabna kunni kan akkamitti haala mijeessan ready asli nama tokko nama isin bira nama warra riyaalaa kan akka ta'u godhaa isin asli ammallee waan siin jedhu akkaawuntii isaa maaliif ijaatiin barreessine warra birrii biraa gara biraatiin galchuu